Sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sadaasa sadii bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Akkuma barame jalqabarratti oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa Sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa laalchisee ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname jedhu karaa jaal sabaa isiniif dhiyaata. Akkasumas waamicha yaadannoo fincila xumura gabrummaa fi tumsa qeerroo bilisummaa Oromoo itti dabalees waraana bilisummaa Oromoof taasifames ni qabna. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani Noolee Buttaati. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Kolleejjii Beeyladaa fi Qonnaa Alaagee waggaa darbee fincila keessatti hiriyoota keessan ijaartanii hirmaachiftan maqaa jedhuun kolleejjichi barattoota Oromoo qaroo ta'an adabbii barnoota garaagaraa itti kennuun beekame. Maqaa koomaandii poostii jedhuun hidhaa fi dararri guutummaa Oromiyaa keessatti jabaate. Humni ittisa uummataa tarkaanfii fudhatu itti fufee jiraachuunis gabaasame. Mootummaa wayyaanee golgaa OPDO Oromiyaa keessaa bajeta hojjettoota mootummaaf kennuu dhabuunii fi waan argamteen jiraadhaa jedhee hojjettoota walitti bu'uunsaa beekame. Mootummaa wayyaanee ergamtoota haaraa kaabinoota jechuun muuddate onkoleessa tokko bara 2016 paarlaamaa jettee kan waamtu lafa walitti qabama gantootaatti raggaasifatte itti gaafatama seenaa jalaa akka hin baane qeeroon akeekkachiise kan jedhuu fi kanneen biroonis ni jiru. Babal'ina oduuf jaallejiituu gadaa. Odeessi qeerroo alaagee akka beeksisatti waggaa darbe fincila keessatti hiriyoota keessan ijaartanii hirmaachiftan maqaa jedhuun kolleejjii Raarootti Oromoota qaroo ta'an adabbii barnoota garaagaraatti kennuun gireediin keessan hin jiru jechuun barattoota 4 qormaata irra deebii akka qoraman ta'uun beekameera. Kaayyoon qormaata barattoota kanaaf gireedii yookaan qabxii barattootaa dhoksuun kennuu kun barattooti akka muddamoo ta'anii fi sodaachisuuf ta'uun beekameera. Gama biraatiinis kolleejjiin kun shiroo gom'ee nyaachisaa akka jiru beekameera. Gaaffii barattooti dhimma kanaaf kaasaniifis kolleejjiin alaagee hanqina baajataa mootummaa wayyaanee fi seektara barnoota isaaniis qaqqabee akka ta'e kolleejjichi beeksisuusaa odeessi qeerroo alaagee beeksisee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Hagaloo magaalota Moxee fi Qassoo keessatti hidhaan ammaate. Odeessi qeerroo bakkichaa akka ibsutti Oromiyaa keessatti iddoolee hedduutti barsiisota yeroo ammaa kana maqaa barattoota qindeessitan jedhuun hidhaa hamaa keessa kan jiran yeroo ta'u ammallee hawaasa Oromoo mara wajjin barsiisoti dhaloota qaran mana hidhaatti guuramuu isaanii odeessi qeerroo beeksise. Yeroo ammaa kana qeerroon Oromoo aanaa Waamaa Hagaloo humna diinaa koomaandii poost ofirraa godhachuun waraanni wayyaanee uummata nagaa hidhaa fi reebaa kan jiru ta'us tarkaanfiin humna ittisa uummataa keessaa irratti fudhatameen waraanni naannicha keessaa gadhiisaa akka jirus beekame. Humni ittisa uummataa tarkaanfii fudhatutti fufee jira. Godina Salaalee Ona warra Jaarsoo keessatti tarkaanfii onkoloolessa 31 galgala fudhateen waajjiraalee wayyaanee fi qabeenya wayyaanee barbadeessuun isaa beekameera. Waraana alagaa laga ce'ee dhufe Oromoon ofirraa qolachaa kan jiruu fi gara fuulduraattis haga bilisummaa mataa ofii Oromiyaan gonfattutti kan itti fufu ta'uun beekameera. Tarkaanfii kanatti kan rifatan ilmaan alagaa wajjin Oromoo tiroorisan Oromiyaa godina Salaalee fi Shaggar Bahaa ilmaan Jiillee keessaa qabeenya ofii gurguratanii bahaa akka jiranis ibsameera. Mootummaan wayyaanee uummata Oromoo Oromiyaa guutuu irratti waraana koomaandii poost jedhamu bobbaasuun uummata nagaa ajjeesuu fi gidirsuutti fufe.
Yeroo ammaa kana mootummaan wayyaanee badii duguggaa sanyii akka aangootti dhufee raawwatee fi maqaa mootummaa ce'umsaa jedhuun bara 90moota keessa ajjeechaa jumlaatiin ilmaan Oromoo fixee fi ammas waggoota kana maraaf ajjeechaan ilmaan Oromoo irraa kan hin dhaabbanne yoo ta'u, yeroo ammaa kana garuu uummata Oromoo ajjeechaa jumlaan ayyaana Irreechaa irratti raawwate waraana Koomaandi Poost jedhamu bobbaasuun ajjeechaa fi badiin ilmaan Oromoo irratti raawwatu akka hin beekamneefis miidiyaa hawaasaa mara cufuun uummata nagaa ajjeesuu fi ukkaamsutti dhufeera. Haaluma wal fakkaatuun godina Shaggar Bahaa Jaanjiilee fi godina Arsii keessatti hidhaaf dararri uummata Oromoo irratti hammaate. Aanota akka Liiban Cuqqaalaa, Boosat, Maqii, Baatuu fi Gada Basaasaa keessatti reebichaa fi hidhaan daran hammaachuu qeerroon bakkoota kanaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasan. Uummanni soomaa waraana wayyaanee Koomaandi Poostiin kaampii waraana Xollaayii fi Awaash Sabaatitti guuramaa jiraachuun himame. Walumaa galatti gabaasni guutummaa Oromiyaa keessaa akka ibsutti sakatta'iinsi hidhaan jabaachuu gabaasamaa jira. Oduu biraan hawaasi Oromoo biyya baasaa irratti gita bittuu alagaatiin bakkaa bakkatti socho'uu fi sammuu walaba ta'ee fi yaada tasgabbii qabuun hojii isaa hojjechuu hin dandeenye. Imaltooti karaa deeman irratti bakka waraanni lafoo wal cina qubatee jiru maratti sakatta'amaa fi hirarfamaa kan jiran yeroo ta'u, waraanni alagaa kun dubartootaa fi shamarran Oromoo gudeeduun hammaachuu, qabeenya hawaasaa moobaayilota saamuu, huccuu fi qarshii namni dafqee horate irraa fudhachuu, galmee baankotaa ilaaluun eessaa fiddee horatte jechuun hawaasi Oromoo akkuma sirna dargii keessaa qarshii murtaa'een ol horatamuu kan hin danda'amne ammas saamicha gita darbe irratti raawwachaa akka jiru beekameera. Waraanni alagaa kun ilmaan Oromoo seeraan ala bakka argetti ukkaamse sana murtiitti kan hin dhiyeessinee fi kanneen manni murtii akka ba'an ajajus waraanni kun abbootii murtii mataa isaanii humna tikaa wajjin sodaachisuun akka yeroo beellamaan deddeebi'anii fi akkasumas turanis taasifamuu isaanii qeerroon godinootaa fi aanota akkasumas haga gandoota Oromiyaa mara keessa jiraachuun isaanii ni hubatama. Oduu biraan mootummaa wayyaanee golgaa OPDO Oromiyaa keessaa baajata hojjetoota mootummaaf kennuun dhabuunii fi waan argateen jiraadhaa jedhee barattoota waliin hojjetoota waliin walitti bu'uunsaa beekame. Godina Jimmaa keessatti barsiisota yuunivarsiitota garaagaraa irraa bahuun hawaasa isaanii tajaajilanii fi baasiin isaanii gara qarshii 3,800 ta'e qarshii 1,300 akka hojjetan yoo didan tasumayyuu hojii mootummaa gufachiisuu fi farra nageenyaa maqaa jedhamuun isin himanna jechuun TPLF fi OPDO'n barsiisota godina Jimmaa dararuuf yaaltullee barsiisonni kunneen miindaan ja'an argatan sumnii xiqqoon yoo irraa cabdallee akka raawwatanii hojii dhaabanitti himuu isaanii maddi oduu qeerroo Jimmaa gabaasee jira. Gantuu fi ergamtuu diinaa kan ta'e tika wayyaanee ta'uun barattoota Oromoo hedduu yuunivarsiitii irraa ariisisaa, hiisisaa fi ajjeesaa kan turee fi jiru namni Shallamaa jedhamuun beekamu magaalaa Amboo keessatti tarkaanfii humna hin beekamne irratti fudhatameen hospitaala seenee jiraachuun gabaasame. Namticha gantuu kana irratti tarkaanfiin fudhatame gantoota biroof illee fakkeenya akka ta'uu fi uummanni Oromoo haga bilisummaa isaatti aarsaa kamiyyuu kaffalee diinatti akka goolaba kennu qeerroon bakkichaa dubbatan. Dhumarratti mootummaa wayyaanee ergamtoota haaraa kaabinoota jechuun muddattee onkoloolessa tokko bara 2016 paarlaamaa jettee kan waamtu lafa walitti qabama gantootaatti raggaasifattee jirti. Mootummaa dhiiga uummataan daldaluu amaleeffatee mootummaa TPLF fi ergamtuu ta'uun namoonni muudaman ammas itti gaafatamummaa jalaa kan hin baane ta'uun hubatamuu qaba. Mootummaan murna yartuu TPLF gaaffii uummataan deebisa jedhee uummata sossobuuf yaaluun isaa waan nama qaanfachiisudha. Muudamtoonni siyaasaa kunneen afaan Oromoo dubbatanis sabaan hedduun isaanii Oromoo akka hin taane nama maraafuu ifaadha. Sossobni jijjiirameef ittoon hin mi'aawu akkuma jedhamu ergamtoonni TPLF kunneen muudamanis haga wayyaaneen kuftee Oromoo mirga abbaa biyyummaa hin deebifannetti gaaffii Oromoo deebisna jechuun isaanii tuffii uummatichaaf qaban ifaaf ifatti kan ibsudha. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffii jijjiirama sirnaati malee gaaffii jijjiirama kaabinee akka hin taane yeroo addunyaa marti quba qabutti TPLF namoota bakkaa bakkatti jijjiiruun jijjiirama fiduuf yaaluun gowwummaadha. Akkuma aangawoota TPLF kaanii kanneen amma muudaman kunis itti gaafatama seenaa jalaa akka hin baane hubachuu qaban. Kanaaf falmi biyya keessaa qeerroon taasifamu haga Oromoon Oromummaa isaan kabajamee abbaa biyyummaa isaan mirkaneeffatutti kan itti fufu ta'uu qeerroon Oromiyaa dhaammatan. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jennee kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan biyya qabu biyya isaatti fuudhee heerumaa akka fedhetti biyya kamirraa bultii jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna lafa kamirraa mana jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna.
beeksisa. Waamicha yaadannoo fincila xumura gabrummaa akkasumas tumsa qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof Guyyaan 3/12 bara 2016. bakki isaa 8825 Rainer X Hostel WA 98118 yookaan Rainer Beach Community Center Waaree booda sa'a 2 hanga sa'a 6tti ta'a. haala yeroo irratti marii bal'aawwan gaggeeffamuuf Hawaasni Oromoo magaalaa Seetilii fi naannawaa ishee akka irratti hirmaattan waamicha kabajaa ammas irra deebinee isinis goona. Kan biyya qabu biyya isaatti fuudhee heerumaa akka fedhetti biyya kamirraa bultii jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna lafa kamirraa mana jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna. Nindufa sutuma sisike karam fagatule sirana fulmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike ergabi yabake takaga tintenga yadake tijra kayo kun daga negawo asif je champiga batagaran ke negawo gallu mirkan galla uyan gallu ge negawo garutti diyan negawo mirkan gallu ge Sadaasa sagal guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa laalchisee ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname. Guyyaa yaadannoo fincila diddaa gabrummaa waggaa 11ffaa sadaasa sagal bara 2005 yaadannoo sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa eebila 11 bara 2014 qabsiifame. Bifa adda ta'een sadaasa 12 bara 2015 warraaqsa dhoofamee boqonnaa tokko malee waggaa guutuu gaggeeffamaa jiru laalchisuun qeerroon bilisummaa Oromoo ibsa dabarse. Sochiin seenaa qabeessi warraaqsi fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal bara 2015 waamicha qabsoo karaa nagaa adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hundaaf godheen qabsiifame keessatti dargaggoonni Oromoo barattoonni Oromoo fi qonnaan bultoonni bifa qindaa'ee fi ijaarameen itti hirmaachuun wareegama qaalii baasuun mootummaa abbaa irree boqonnaa dhorkuun bilisummaa ofii fi walabummaa biyyaa jecha bara Oromoon gamtaan waamicha godhameef simatee falmachuutti jabaatedha. Gootonni Oromoo wareegama qaalii gootummaan hiriiruun lubbuu deebite bakka buusaa hin qabne kennuun saba isaaniif falmachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu biyya keessatti gad-jabeessuun uummata gidduu jiraachisuu danda'u irra dabree qeerroo bilisummaa Oromoo har'a bifa jaarmiyaan ijaaramee qabsicha bifa qindaa'een gaggeessuun sochiin fincila diddaa gabrummaarraa gara sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaatti tarkaanfachiisuun abbaa irreetti xumura gochuu fi uummata Oromoo balbala bilisummaarraan gahee jiruuf bu'uura kana buusuun kan danda'amedha. Kanaaf gootonni qabsichaa adda durummaan itti hirmaachuun wareegama yeroo yaadannu gaddi guddaan utuu nutti dhagahamu wareegama gootummaa kan jijjiiramaa fi bu'uura bilisummaa waan kaffalaniif guyyaa kan itti boonnuu fi kaayyoo isaan irratti wareegaman galiin ga'uun wareegama fakkaataa baasaa uummata keenya dammaqsuu ijaaruu fi tokkoomsuun falma gita hin qabne gaggeessaa bakka amma irra geenyee jirru irra dhaabbannee guyyicha bifa adda ta'een yaadachaa fi kabajachaa abbaa irreetti xumura gochuuf uummata keenya waliin falma irratti argamna. Yaadannoo sochii guyyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa sagal bara 2005 bara kana wanti adda godhu sochiin warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa hoogganummaa qeerroo bilisummaa Oromootiin eebila 11 bara 2014 bifa qindaa'een qabsiifamee
addatti ammoo sadaasa 12 bara 2015 warraaqsi biyyaalessaa Oromiyaa dhoofamee warraaqsi seenaa qabeessi kan uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jiraatuu fi ilmaan Oromoo addunyaarra jiraatan hirmaachisee sochii fincila diddaa gabrummaarraa gara sochii warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaatti jijjiiramuun qeerroon bilisummaa Oromoo uummata Oromoo maraaf qabsoo hiriirsee falmatee falmachiisuun wareegama qaalii dachaan kanfaluun waggaa tokko guutuu otoo walirraan kutiin falmachuun mootummaa abbaa irree afaan boollarraan qaarisaa jiraachuu kan mirkaneesse ta'uusaa fi bara uummanni Oromoo gootummaan ka'ee haqa isaaf falmachuun sadarkaa idil addunyaatti beekamtii argatee fi mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo injifannoolee cululuqoo tilmaama hin qabneen gonfamedha. Yaadannoo sochii sadaasa 9 bara 2005 waggaa 11ffaa fi yaadannoo sochii warraaqsa biyyaalessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa sadaasa 12 bara 2015 guyyaa yaadannoo fi kabajamaa ta'uu labsinu qabxiilee armaan gadii bu'uura godhachuun ta'uu ni hubachiifna. 1. Yaadannoon kun yaadannoo biyyaalessa Oromiyaa kan gootota qabsoo bilisummaa Oromoo warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila diddaa gabrummaa sadaasa 9 bara 2005 fi yaadannoo sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa sadaasa 12 bara 2015 irratti wareegaman yaadachuu fi kaayyoo isaan irratti wareegaman galiin ga'uu irratti kan xiyyeeffatu ta'uu hubachiisuun bara kana sadaasa 9 hanga sadaasa 12 bara 2016tti dhimma qabsoo biyya keessaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa irratti fuulleffachuun haala yeroo ammaa maqaa labsii muddama wayyaanee yookaan state of emergency jechuun biyyattii gara bulchiinsa waraanaatti kallattiin deebisuun yeroo ammaa uummata Oromoo irratti yakka waraanaa fi duula daguugginsa sanyii raawwachuun ajjeechaa jumlaa hidhaa jumlaa mana hidhaa keessatti hiraarfamuu fi ibiddaaf rasaasaan gubamuu saamichaa fi sakatta'insa seeraan alaa humnaan dirqisiisanii gudeeduu fi waraanaan shororkeeffamaa jiraachuu uummata keenya argaa jirruu fi ofirraa dhaabsisuun bilisummaa keenya gonfachuu fi fallii fi malli jiru qabsoo keenyatti jabaachuu ta'uu hubachuun bifa itti qabsoo warraaqsa fincila xumura gabrummaa daranuu jabeessinu marii fi sagaleen uummata keenya wareegamaa jiru itti dhageessifamu kan diinagdeen qabsichaa galiin ga'uuf itti walitti qabamu akkasumas ijaarsi uummata keenya keessa alaan jabaatee itti fufuu ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo gad jabeessuun uummata Oromoo hundaa fi jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo hundaaf dhaamsa dabarseera. 2. Qeerroon bilisummaa Oromoo warraaqsa wayyaanee aangoo irraa qaarisaa jiruu fi warra faallaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'an sammuu gubaa jiru kana dhoosee injifannoolee wareegamaa miiliyoonotaan dhufaa jiru sekoondii tokkoof illee haala fedhe kamiiniyyuu akka hin sharafamne tiksuu fi qabsoo bilisummaa Oromoo sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa galiin ga'uuf halkanii guyyaa aara galfii tokko malee qabsoo hadhooftuu gaggeessuun diina hidhannoo hiikkachiisaa fi Oromoo hidhachiisaa fi falmachiisaa waan jirruuf uummanni Oromoo kanneen biyyoota hambaa garaa garaa keessatti argamtan uummanni Oromoo hundi diyaaspooraan Oromoo aktiivistoonni Oromoo dhugaan qabsoo uummata Oromoo milkeessuuf onnattanii jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo harka wal qabachuun of qusannoo tokko malee sochii fincila xumura gabrummaa cinaa dhaabbachuun abbaa irreetti xumura goonee bilisummaa balbala nu geessee jirtu akka dhuunfannuuf waamicha qabsoo jabeessuu irratti xiyyeeffate gar jabeessuun isiniif dabarsina. 3. Nuti qeerroon bilisummaa Oromoo barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo hundi biyya keessatti yeroo ammaa qabsoo hadhooftuu gaggeessuun waraana koomaandi poostii wayyaanee waliin falma cimaa gochaa addatti qeerroon gootonni Oromoo diina hidhannoo itti dhukaasu dura harka qullaa dhaabbachuun gootummaan mirga falmaa jumlaan hidhamaa wareegama qaalii kaffalaa fi uummanni keenya cufti qabsoo dorgomaa hin qabne nu waliin hiriiree falmachaa jiraachuu addunyaa fi diiniyyuu ragaa bahaa wayita jirutti. Qooda sochii kanaa cinaa dhaabbachuun deeggaruu fi wayyaaneetti xumura gochuun gurmuun maqaa kora beektota Oromoo jedhuun seera tumuu fi heera baasuuf wal filuuf mumunyuuqaa jiru hawaasa alaa keessatti mul'achaa jiraachuusaa wayita argaa dhageenyutti faallaa akeeka qeerroon bilisummaa hanga ammaa wareegama baasee fi kan karoorfatee ka'een alatti
ka'anii bololuun wareegama lammii ofiitti qoosuu fi saba qabsaa'u duubatti hambisanii hireen uummatichaa warra qabsaa'u irraa hafee akka mutaa'uu fi fakkeessuun karaa akka hin taane hubachiifna. 4. Qeerroon bilisummaa Oromoo jaarmiyaa sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa adda dureen gaggeessaa jiru ta'uu firris diinnis ni beeka. Jaarmiyaan kun tarsiimoo warraaqsa mataa ofii fi kaayyoo itti masakamuu kan qabu ta'uu irra dabree seeraa fi heera itti mootummaa dimokiraatawaa mirgi dhala namaa fi mirgoonni dimokiraasii keessatti kabajamuu danda'anii fi mootummaa ittiin ijaaruuf adeemu bifa qindaa'ee fi haala addunyummaan waliin wal simuun qindoomina kan qabu ta'uu uummata Oromoo fi jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo hundaaf ni mirkaneessina. 5. Walgahiin hayyoota seera Oromoo kan jaarmiyaalee siyaasaa fi qabsoo bilisummaa Oromoo tokkoomsuuf bu'uura godhatee Londanitti gaggeeffamuu quba qabna. Ammas walgahiin akkasii kan akeeka jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuu fi tokkoomsuu fi sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa gaggeessaa jirru jabeessuuf onnatee akka barbaadamuu fi jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo hundi irraa qooda fudhatanii caalmaatti qabsoo biyya keessaa gaggeeffamu cinaa dhaabbachuu irratti kan fuulleffate itti fufinsaan akka gaggeeffamu dhaamuun cinaatti beektonni Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo duuba dhaabbattanis gara mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti ol seenuun dandeettii qabdaniin humna qabdanii fi qabeenya qabdaniin galii bilisummaa uummata keenyaa fi walabummaa biyya keenyaaf akka geenyu akka of kennitan qeerroon bilisummaa Oromoo waamichaa fi dhaamsa Oromummaa isiniif dabarsa. Akeeka qabxiilee armaan olii fi haala waliigala qabsoon bilisummaa Oromootti jiru bu'uura godhachuun guyyaa yaadannoo 9/2005 fi guyyaa yaadannoo sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa akka guutummaa Oromiyaa fi bakka uummanni Oromoo itti argamu sadarkaa idil addunyaatti 9 hanga 12/2016tti bifa adda ta'een kan kabajamu ta'uu qeerroon bilisummaa Oromoo hubachiisee jira. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo onkoloolessa 2016. Kan biyya qabu biyya isaatti fuudhee heerumaa akka biyyatti biyya kamirraa bultii jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna lafa kamirraa mana jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna. Nindufa sutuma sisike karam fagatule sirana funmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike erkabi yabaki takaga tinga yada ke tijra kayo kun daga nega asif je champiga batagaran ke nega gallu mirkan galla uyan gallu ge nega garutti diyan nega mirkan gallu ge Tumsa qeerroo idil addunyaa hawaasa Oromoo Los Angeles fi naannoo ishee jiraataniidha. Qeerroo biyya keessaa fincila xumura gabrummaa harka duwwaa mootummaa hanga funyaan itti hidhatee jiru sodaa tokko malee fuuldura dhaabbachuun falma hadhaa'u gaggeessaa jiran cinaa dhaabbachuun dirqama Oromummaa keenya haa baanu dhaamsa keenya. Yoo jettan gaafa guyyaa 9/2016 waaree booda sa'aatii 3:00 bakkisaa Brooker's Community Center 2271W Crescent Ave Anaheim CA 92801. Hayyoonni Oromoo fi keessummoonni kabajaa saganticha irratti argamuun haasaa gabaabaa ni taasisu. Kottaa waliif haa dhumannoo. Tumsa qeerroo idil addunyaa hawaasa Oromoo Los Angeles fi naannoo ishee jiraataniidha. Kan biyya qabu biyya isaatti fuudhee heerumaa akka biyyatti
bulti biyya kamirraa bulti jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna lafa kamirraa mana jiraanna gabrummaatti akkamitti jiraanna. Nindufa sutuma sisike karam fagatulle sirrana funmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike ergabi yabayu takaga dintengawo yadake tijra kayo kun dagan negawo asif je champiga batagaran ken negawo gallu mirkan galla uyan gallu gen negawo garutti diyan negawo mirkan gallu gen garutti diyan negawo mirkan gallu gen akatanu damne biya bane biya namaki sabfachane biya namaf gabratane akatanu damne akatane biya tena damne biya bane biya namaki sabfachane biya namaf gabratane akatanu damne akatane biya tena damne biya bane biya namaki sabfachane biya namaf gabratane akatanu damne akatane. Nindufa sutuma sisike karam fagatulle sirrana funmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike nandufa ilmike fagose hindiko kuyanu gamanu gawo rako yero lalle abdi kutung kam dugawo kafa hundi galeo gamane di chim dugawo gan manu magena rabbi wetin takashaki kam dugawo oma shaki kam dugawo takashaki kam oma shaki kam dugawo oma shaki kam diyadin mike sigafata bokki kesa kale sigafata diyor mata yesinada bitamu makesa sigafata diyadin mike sigafata bokki kesa kale sigafata diyor mata yesinada bitamu makesa sigafata diyadin mike sigafata bokki kesa kale sigafata diyor mata yesinada bitamu makesa sigafata katagali dufeni besisa ikaguda wai san hasasa kan fenis ni be kagaranisa kan afsudate nukironis namni hundu me mal dufata hunda tuwaye kenya farfata oson fene namni waljalata gotan lammi san kesada namni hundu me mal dufata hunda tuwaye kenya farfata oson fene namni waljalata gotan lammi san kesada. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan xumurra waan waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa biroon hanga wal arginutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.